Bakki amma itti argamu kun bishooftuudhaaf bakka mana jireenyaa yeroo doktara kabajaa artist Alii Birraa bakka janaazaan isaa jirtu keessummoonni baay'ee jira. Warri amma dhufanii dhadhaabbitu jiran kun immoo ijoollee tamaariitti amma mana barumsaa irraa ba'anii akkuma mana barumsaa irraa ba'anitti dhufanii as jiranii. Karaa keessummoota artistoonni Oromoo kabajaatis artistoonni lamaanii as keessa jiranii namoota gurguddaa hoogganaa guddaanis amma hundinuu irratti argamu jira. Yeroo ammaa kana bishooftutti argamu mana yeroo artist Alii Birraati. Seno. Bakki amma argamu kun mana Bishooftuu jira. Magaalaa Bishooftuuti. Mana Adeeroodha. Mana kabajamaa artist Dr. Alii Birraa argama. Janaazaan isaatti asuma jirti. Janaazaan as jira. Ijoolleen amma argitan kun immoo amma dhufanii tamaariidha. Mana barumsaa irraa ba'anii akkuma mana barumsaa irraa ba'anii kiliniikii isaanii dhufanii fagoodha gaachiidha. Sibiiluu namaaf hin ijaaru. Tamaariin haa baatu. Neetworkiin kanaaf hojjetatee keessummoota keessa jiranis akka dandeettii tokko Isinis Taaddalaa Roobaa fa'a. Taaddalaa Gammachuu, Taaddalaa Roobaa.
tamaariidha mana barumsarra dhufanii. So egaa mana barumsaatti dhufan akkuma mana barumsaatti ba'anitti daftara isaanii yuunifoormii sun baafne akkasuma dhufanii. Neetwoorkiin I don't know. Mana Adeeroo Bishooftuu jirra. Mana kabajamaa Adeeroo Dr. Artist Ali Birraa mana isaa jirra. Mana jireenya isaati. Tamaariin amma yeroo kanatti ta'e mana barumsaa akkuma ba'anitti dhufanii gadda isaanii dhageessifatanii tamaariin booda jiranii. So asii achiinis kan jiru baay'ee dhagaa akka rakkina neetwoorkiitti malee silaa isin agarsiisa. Tamaariin baay'inaan jiranii karaa keessaatti immoo namoota baay'ee jiraa keessummoota guddoo irraan goota mootummaa irraa isin jiranii mootii qabeenya irraas daldala irraas namni hafe hin jiru. Galatoma.